Baali siinaa hojjette. Baali maal hojjette? Baaliin keessatti waan addaatu ta'ame. Akkasuma olumaa kenna babbareeda. Akkasuma dargaggoota kenna babbareeda. Akkasuma istaatota kenna babbareeda. Istaatota kenna gaggaarii. Wallaahi waan baay'ee nama gammachiisa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaa ummata kiyya jira jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii. Viidiyoon isin qabadhe viidiyoo adda. Viidiyoo waan nama ajaa'ibu waan nama dinqisiifamu viidiyoo addaadha. YouTube kanasuma like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma koomentii barreessa. Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Wantoonni narra qabadhe isin dhufe seenaa baay'ee nama garaa nyaatu. Waa'ee uummata Baalee. Uummanni Baalee waan addaa hojjete. Wantoota garaa nama nyaatan keessaa waan addaa eebba kitaaba isaanii irratti madrasaa yeroo jalqabaatiif istaatonni akkas jedhanii turanii magaalaa keessatti Baalee akkasuma istaatota gurguddoo olumaa'ii gurguddoo namoonni Saudi Arabiyaa irra dhaqan jira, namoonni eessarraa dhufu istaatonni olumaa'ii gurguddaan achi keessatti argaman. Allahu akbar, maashaallah tabaarakallah. Wallahi waan addaa hojjetanii waan baay'ee nama gammachiisudha. Diinii kanarratti akkatti jabaachuun, diinii kanarratti akkatti tattaafachuun wallahi maashaallah tabaarakallah rahman waan baay'ee nama gammachiisu. Dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee tokko gammadee, baay'ee tokko gammadee. Maaliif olumaa'ota hedduun achirratti argaman jechuudha. Olumaa'ii gurguddoo eessarraa dhufanii jechuudha. Wallahi waan baay'ee nama gammachiisu maashaallah tabaarakallah. Achuma keessatti wanni ta'e billee jira. Namoonni gargaarsa waan kana godhan karaa mootummaatillee jira. Biyyoota alaatirraa, biyyoota keessarraa waan addaatu ta'ame. Wallahi Baaliin keessatti taateen Baaliin keessatti ta'ame waan nama gammachiisu, waan namatti dhagamu. Maaltu akka deemaa jiru hin beeknu. Akkasuma ustaazonni kenna, olumaa'onni kenna. Du'aayii ajaa'ibaas godhanii maal hin jettu wallahi waan addaati jechuudha kun tokko isin galee maaliif wanni kun zuurii lammaffaa fi eebba madrasaa Ali jedhamee magaalaa Baalee Roobee keessatti moggaafame. Akkuma addunyaattuu Baalee qabeennan akka sadaffaa taate ibsame. Qaamadiin biyya isaanii akka sadaffaa taate, akka biyya keenyaa sanitti sadaffaa, akka addunyaatti sadaffaa na fakkaata. Dhugaa rabbii dubbachuuf biyya keenya san keessattuu naannoo Arsiif deebisee Baalee deebisee biyya midhaaniin beekamaadha. Maaliif hojjettan? Baalee akkasumatti biyya beekamtuudha. Asiin Gasgaar biyya beekamtuudha. Kana maaliif kaase? Mootummaan galiin inni argatu biyya Gasgaar keessatti lafti mootummaa eessaa? Anima akkasitti hin beeku. Caabii beekaa waa'ee lafa gara Gasgaar kana. Baaleerraa Arsirraa galii guddaa argata, qamadii argata. Maaliif waan Baaleen garuu dhaqee beeka? Oduu isaanii dhaga'e jechuudha. Kaambi jiraa karaa naannoo asii Gasgaar kana gaditti kaambi jira. Lafti suni kan mootummaatti, mootummaa qotataa, mootummaa galfate. Midhaan kaambii sanitti gala jedhan. Isin galee lafti gara Baaleef Arsii kuni dachiin isaanii ituma duute. Garuu ammallee Baalee maashaallah diini rabbeeti irratti ammallee oolmaan isaan keessaa ba'an. Akkasuma wantoonni dubbatan beekumsa isaan hojjetaa jiran, wantoonni isaan achi keessatti uumaa jiran waan hin tolle jedhan she'anaa warra dubbatanii jiranii maashaallah tabaarakallah. Akkasuma ustaazonni kenna, akkasuma ustaaz Ibsaafaatu jira. Eebalu jechuu hin danda'u waan ajaa'ibaati. Wallahi laziim alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yaa rabbii kiyya. Yaa rabbi diinii kanarratti nu jabeessi. Yaa rabbi fayyaa itti nu kenni. Yaa rabbi diinii kanarratti yaa rabbi namni yoo fayyaa qabaate diinii rabbii qara'a. Yoo fayyaa qabaatte salaata rabbii salaatta. Yoo fayyaa qabaatte
du'aayi rabbii kee kadhattaa maaliif qaamni kee guutuun nagaa qabaate wanni ammallee isaan dubbatan diinii rabbii irratti akka ammallee jabaanne kana caalaa jabaanne hojjenne kana caalaa beekamtii diinitii xiqqaan keenya guddaan keenya baratee bakka ga'u jedhanii dubbatan jechuudha. Wallaahi laziim jechuudha. Boleen kiyya kuni waan addaati. Maashaallah tabaarakallaa Baaleen keessatti wantoota addaatu akkasuma namoonni isarraa keessaa kiiloomeetira 25 jedhanii kun 20 jedha. Simannaa dirree xayyaaraa yeroo dhaqan uummata isaanii makiinaan fardaan motorsaayikilii qabu motorsaayikilii maaliif kana gochuu danda'e? Uummanni sun jaalalli inni namaa qabu adda ta'e jechuudha. Allahu akbar, jaalala addaa kan namaaf qaburraayi waan kana gochuu danda'e. Yaa ummata Baalee, ummata jaalalaa, wallaahi maqaa moggaafamee jira. Waan addaati, wallaahi waan addaati. Yaa Rabbi diinii keenya irratti kan nu dhaabe, yaa Rabbi diinii keenya irratti kan, yaa ummata kiyya mee gisee tokko aamin jedha. Wallaahi namni kun haga beekurraa yoo du'aa sii godhe du'aan sun ni qabalamti. Rabbiin immoo diinii kanarratti kan nu haa dhaabu. Rabbiin diinii kanarratti kan nu haa dhaabu. Gaafa diinii kanarratti gad dhaabannee jenne nutillee ilma keenyallee gad dhaabne. Fakkeenya raayyaa abbaa mancaa fudhanne garuu namoonni inni yeroo dura wajjin ture warroonni inni wajjin ture kan biraa darbanis jiran Rabbi namallee umrii isaanii dheeressu ijoollee isaanii diin irratti barsiisan. Waan tokko dinqisiifadhu keessaa Daawit Mokonnon jechuudha. Raayyaa abbaa mancaa fa'aa wajjin ture. Daawit Mokonnon tuutuu keessa hoo dogongoreen beeku mucattiin isaa ta quraana justa 30 kattamte Ustaaz Naasir Hamzaa irratti gaafsan dhageetti mucaan kun edaa muslimaa akka jedhu keessa gale. Maaliif ree ati yoo hiriyaa gaariitti dabalamte homa gaarii dalayta. Yoo waa hiriyaa badatti dabalamte badama dalayta. Badama si qonnama. Waan akkasiiti obboleen kee Rabbiin diinii keenya irratti nu haa jabeessu. Rabbiin nama diinii keenya kabaju nu haa taasisu. Rabbiin immoo namatti fayyadamu nu haa taasisu. Nama ilmaan ofillee barsiifatee bakka guddaa ga'u nu haa taasisu. Ilmaan illee ilmaan quwwaa qabdu Rabbiin nu kenne diinii keenya irratti jabeeffannee Rabbiin nu haa taasisu. Kuni maalinni wallaahi haadha namni hin boo'in hin jiru gammachuurraa jechuudha. Maaliif yoo jettanii taate nama ta'e kun kabaja namni namaa qabaatee akkatti nama simachuun akkatti ustaazota keenya kabajuun akkatti keenya jedhanii ofitti qabu. Wallaahi billaahi waan nama gammachiisu keessaa isa tokko. Yaa Rabbi diinii keenya irratti nu jabeessi. Yaa Rabbi kiyya diinii keenya irratti nu jabeessi. Yaa Rabbi diinii keenya irratti nama ilmaan keenya illee barsiifatu yaa Rabbi nu taasisi. Anuma dubbadhullee beeku gammachuu addaattu natti dhagame jechuudha. Edaa akkanatu jira. Edaa akkana qabna. Edaa barsiifannee qabna jedhutu natti dhagame. Har'a namni kun waliigalee afaan wal beeke ustaazonni gurguddaan Rabbi kachi keessa jiru kafa gorraa dhufe eessarraa ka dhufe ka Madiina Mukarramarraa dhageetu jira. Ijoollee mucaa sheekameen biroo akkasuma mucaa ustaaz Walloo dhiifama ijoollee kiyya tiraanatti jira. Kanaaf jechuudha wallaahi waan nama gammachiisu olumaa akka gurguddoo achitti argame ustaaz Ibsaa achitti argame. Ani kana sanii jedheen hin danda'u. Wallaahi ibsii hin danda'u jechuudha. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Waan addaatu ta'ame. Waan addaatu ta'ame. Waan addaa ta'ame kanammoo wallaahi Rabbiin irratti nu jabeessee wal qabannee jabeennee itti fufuun dirqama keenya. Inshaallah biiznillah yoo Rabbiin jedhe nama ilmaan keenya guddifate akkatti diinii Rabbiitiin jismi isaanii qura'aaniin inshaallah biiznillah Rabbi warra san nu haa taasisu.
ربي ورسن واتاس ربي إنما ديني كان بيك ونما ديني كان المانتين تبدفت ربي إنه هتاس يا ربي نتاس يا ربي نتاس يا ربي كيا والله يو كان لالا كم تشوف قدات نما تلاقى مع بولين كي يجودا كان على كل حال